Tole sitta tolu jati kesenjere Afura kulkullu Afura kulkullu Afura kulkullu Afura kulkullu Tole sitta Abidda dhukkuba nyaatu ajajeera. 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 Maal jedhu maqaan keenyu? Lalisee Bijenaan jedhama. Lalisee. Lapheen dhukkuba ture naannoo waggaa lamaaf deema. Dandee tabbas hin deemu taa'aa turuus hin danda'u. Amma yeroo isin kadhatta waan gubaa wayii kana koo gidduu deema. Taa'uun hin dadhabe dhaabadhee mana fechumaan bakka yeroo isin kadhachaa turtan na keessa waan lan qabbanaa wayii na keessa jira amma laphee koo keessa jalqaba si gubee amma immoo sitti qabbanaa? Amma hin qabbanaa dandees hin taa'u yoon akkasitti waan tokko namarra kaadhe malee taa'uu hin danda'u ciisuu hin danda'u. Amma dhugaadha wanti tokko ittillee hin jiru. Waaqayyoof galateeffadhaa fi Waaqayyoof ulfina kennaa hundi keessan. Ani gurra kana xiqqoo waan harki wayii qabeeru natti fakkaata gurra kokkee kana qabatee baay'ee na dhukkuba ture. Otumaan kadhadhu waan ta'e waan narraa ka'e wayii natti fakkaate waan akka ba'aa wayiiti. Innaan of ilaalee akkana dhu natti qallale waan ta'e. Inni gurra kee qabeeruus gadi sirraa bahe? Hin jiru homtuu manarra hin jiru. Waan ba'aa wayii lafa kaawwadhe natti fakkaata. Akkamis godha duraa yeroo si dhukkubu? Yeroo na dhukkubu kokkee kana baay'ee na dhukkubu wal na harkisa sin jedhee akkana naan jedhu wal na harkisa ture. Amma gurra kanatti baay'ee na ulfaata waan waa qabeeru natti fakkaata ture. Amma homtuu narra hin jiru. Mee Waaqayyoof ulfina kennaa hundi keessan. Tigistiin jedhama. Maal si dhukkubaa ture? Dudda isa kan naqabe waggaa lama narra tureera. Luttinni kunis zimbeedhee karaa deemu nas qeqana yaaddaaroon karaa deemu halkanis duddaan ciisa malee kanaanis hin ciisu kanaanis hin ciisu. Halkan duddaan ciisa? Akka harka kootiin on qabadhees naan qabu maaloo naa qabee on jedheenis annis ani maalas si godharee naan jedha bakka giddiidhaan waggaa nama guutuutti rakkadhee danda'e. Amma immoo gadi jedhee kunis nalaashaa fayyaa koon bahe. Duraan miilli keessa walumatti qabatee si dhukkuba? Zimmeedheen nalaashaa kun koroon deemu na yaaddaa karaa deemu na. Gadi jechuudha dhabda? Gadi jechuudha dhaabadhee daqiiqaan ture amma kana dhaabadheen ture wayiin ofirraan gadi taa'ama. Yeroo kadhatame maaltu sitti dhagahame? Bakka bishaan waan ta'e akka na gubaana keessa gadi darba. Si gubaa? Abidda Waaqayyooti. Waaqayyoon galateeffadhaa fi ulfina kennaa fi Waaqayyoof. Erga da'ee ka'eetii na dhukkuba jettee waggaa lamachi waan salphaa miti. Har'a garuu Waaqayyoo paralaazidummaas dugdas irraa furee abiddi Waaqayyoo abidda fayyisuudha. Maqaan keessan eenyu? Maqaan koo Gijileen jedhama. Maal si dhukkubaa ture? Dhiitoon kun bara baay'ee qaama koo hunda na qabatee mar'imaanuma koo hidda mar'imaanii na qabatee narra tureera. Dhiitootu jiraa? Amma darbeetu bobaasa kana jalaan harkasa kanaan sababii harkinni kun na dhukkubaa baay'ee na cabee narra ture. Harkasa kanaan na hojjedha daafii sanaatiif hin jedha dhaqee kana koo muluu na qabatee na dhiita'ee asirraan ciisuyyuu na dadhabee kokkeessa kana muluutti mataatti tolla ejjate. Achumaanaan egaa ammatuman dhaabadhuudhaan nama koo muluu keessa suruur jedhee tumnanna koo keessa dabqisiisee tumna yaa'ee ammannaan ofirra qabadhee. Yeroo isiniif kadhatamee isin dabqisiisee? Ammannaan kana koo qabadhu inni narratti caaca'e sun hin jiru kokkee gosa kana. Dhiiti sun hin jiru? Hin jiru. Maalo Waaqayyoof ulfina kennaa. Waaqayyoof ulfina kennaa. Jalqaba bobaa keessan jala ture dhiiti kun? Narra tureera gara waggaa 5 ta'eera qaamuma koo hunda na qabatee jira kanaanis walitti ejjateetuma takka narraa dhaamaa takka natti wanneedhaan mana yaalaa sun dhaqee homaa qoricha sanaan waliin argatu. Dhibeen kun dhibee xannachaate dhanii qoricha bashaas fudhannaan homaa naasiquu didee. Mana yaalaa dhattanii qoricha bashaas fudhattan waggaa 5 oliif. Ishee amma yeroo kadhatame? Amma naa kadhatamu kanum koo keessa akkamatti akka qorraa waan ta'etti kana koo keessa na yaa'ee naan isa dhagaa fakkaatu asirra qabadhu humtuu na keessa hin jiru. Inni duraan dhagaa fakkaatu addana keessa jiru amma hin jiru? Hin jiru. Maqaan koo Guddinedha. Eessa keessa dhukkubaa ture? Ilkaantu si dhukkubaa ishee? Eega dhagaa facaasa na qabee baroobii asitti kadhannatti qoonatti fure. Kaleessa galgala baay'ee na dhukkubee mataa koos na dhukkubee jakoo kanas baay'ee na dhukkubaa bulee. Diirama yeroo dhufee sitti isaan faarfannaa faarfatan faarfachuun dadhabe. Yeroo faarfannaan faarfatamu faarfachuu dadhabe. Inni halkaan koo wal tuqu dhaqeetu ilkaan koo ni gadi finna olirra wal tuqu baay'ee na dhukkuba. Arraba kootiyyoon tuqes baay'ee na dhukkubachumaanaan amma immoo yeroo isin kadhatan immoo mataa koo keessa baay'ee dura na dhukkuba ture danda'ee akkas hin jedhu lafannaan mara. Achumarraan yeroo isin kadhatan maasa jireenyuma koo rakkumatti natti qabbanaa'e baay'ichumarraan nan fayye. Amma ilkaan keessi dhiiseera. Sila yeroo dhufte dandeessee dhaabattu dandeessee hin teessu. Amma garuu ergasii kadhatamee
erga waldaa seente sirraa hiikamuu jalqabe